Garuu seexanannatti si ergite waaqayyo isaa. Ara basma ani seexana adda baafadhe Maaltaadhaan qoy maal gootan jire maaliidha yoo isa miti maal gaafata rakkina isaa bichaan si gaafachuudhaaf anam yoo isa miti maal gaafatamu fi qoy maal rakkina si sabbaa qoy sookiin hin beeku jedhee miti sittani maqaa taame qabarratti naante naa idi maal taate qoy sifanaa qaba hin danda'ama bakka hin danda'ama kanaafuu bakka ayne singadhiisa maal goota bakka ammani fakkaateeti nagaa keeti nan beekto akkamitti nan beek eessatti wal beekna buraayyuutti nan beekto anayyuu toon ta'in histarii koo beekta baay'inaan sirriitti eenyu isheen hawwii jedhamti hawwiin beekto hawwii eenyu hawwii kumasaa eessa garbi as buraayyuudhaan siin jedhe bara dabareetan bakka dhalootaa jechuun asuma buraayyuudha finfinneetti dhalattee gara buraayyuu jiraatti amma maatii faana walumaan jechuudha hin dogoggorre waan dogoggoree miti saadha asaffaa maal taadha haasumaadha asaffaa miti maqaan maal taatee asifa akkamitti hin dogoggorre si argee tanaan ture yeroo baay'ee asaffaa eenyu asaffaa eenyu tanaan asaffaa dhanaan jette asaffaa maal taate abbaan koo qoy ka sammuu ariifadhaa kaanis barbaadee tanani amma beektaa maaliif isa barbaadeeti gabaabaa jechuun mucayyoo maaliif rakkiftaa siin jechuu barbaadee tanani eenyuutiin mucayyoo siistarii kiyyaa akkaan san dhadhibe anis eessa gaafachuuti maal godheetan qoy abbaa koo qoy isa beektaa qoy nan beeka salan beekuuf hin gaafachaa jira bara salan beekuuf hin gaafachaa jira eenyu dharee nama biraa ta'u nan fakkeeffatte haa ta'u namitti hawwii ilaame nuti ariifannu hojii akkoo akka ariifattan beeke anis ariifachee tana ooy kaanan gaafadha asitti argadheera yaarisa barbaadaa kanan ture otoon deemaa jiruun argadhe waan ta'eef qoy abbaa koo maal taatan otoon deemaa jiruunis argadhe waan ta'eef dura adda baafadhu maal gootan jira maaliidha rakkina isaa bichaan si gaafachuudhaaf anam yoo isa miti ta'e maal gaafatamu fi qoy maal taatanii maaliidha yoo isa miti ta'e maal gaafatamu yoo namiti ta'e akka nan gaafatama ka gaafatamu nan gaafatama gaafatama kanaafuu maaliidha maal jira akkam maaliitiin siin jedha rakkinuma isaa rakkina isaa maali yoo se gam ani maal lakki ambitamte dhuftooti ifasaan maalan bitama abbaa ko anis mee anama isaanis isinis nama miti bakka anamiti bakka eenyu dharee qoaka isinitti nima qoy sitti nima anamiti bakka anamiti ani maqaan kun nama biraadha eenyudhaati ati maqaan keenyudha maal maqaa kun maal usim jedhe sitti nima akkoo si baruu barbaaditan yoo sin taane tasgabbaati waan ta'e maaddeeti qoyisti qoy tasgabbaa'e miti tasgabbaa'e waan ta'e ol beekuu danda'u tarii kiyyatu jira tariin kiyya barachuu hin dandeenye isaa anaan jette sala kanaatiif maaliif rakkifta maal gooteetiin siin jedha gara bituu kitaa namni ati amma ati ati qoy ati jechuudha siistarii qabda miti siistarii qabda qoy atis ta'ee asir lamuutti keessan siistarii qabaachuu argaa masaayyuu siistarii sawan beektan jechuudha hawwii bilbiluma hawwii jedhamu yoo silkii koo keessan argitu si hawwii am jedhamtu hin jiru otoo siistarii keetaate maal goota lakkoofsa qabduti bakka koo bu'aa laalaa sinis bakka koo bu'aame otoo siistarii kennan mariifamsa addaan kuttee maal gootu sin maaluma gootan bakka bobo ilaali ka akkasitti wali looyinaasiin tasgabbaatinis yoo isa qofna gara sitti nimi obboleettii kee miti ishee sidiiti boruma saaddoo kanatti nufa fidii koo dhugaa dhayeetta dhugaa qoysi maqaa garuu sanammaa heddinammaa mastaawaqaa kooyyuu sitti nagarsiisa yuuti kanarraa kana kee amma uummata kun waan irra gortuuf hin qabaatin ishee lakkoofsa qabadhu daawwadhu adda baafadhu adellam qabadhuun jedhe maal si galcha firankii gana fagootti galla viidiyoo qabadhu ka eesh qabadheera nagaadha akkamaati naguma waan itti beeku waan itti fakkaata nan beektama akkamitti nan beektu haasi buraayyuutti nan beektu eessaadhaan bishooftuu
As buraayyuu miti kan kee. Na shawwaduuf immoo. Na shawwadu barbaaddeetuma. Wannan keessa jiru. Aaree asuma jiraatta na shawwaduu barbaaddeetuma waree. Jechuun as buraayyuu jiraatta buraayyuu akka jiraattu nan beeka. Anaayyuu ta'uu hin ta'in siistarii kiyya faana sirriitti wal beeku. Siistarii kiyya hin beektumoo maal akka nama hin beekne maana gaafata. Maal jechuu barbaadde? Yoonatti himte egaa? Yoonatti himte nan beeku. Maal taatee? Boontuu jedhamti ishee. Boontuu jedhamti asii mana barumsaa mucaa waggaa 18 iyyuu hin guunne. Jechuun isin jaalladha jettee baay'ee rakkisaa jirtaan. Maaliidhaan? Kan bilbila kan. Bilbila ishee hin beekta hunda isaatu hin beekta maaliif na gaafattaati? Maaliidhaaf akkas gootaa? Ganaa umuriin ishis waan kanaaf hin qaqqabne mucaan. Maaliif rakkisa? Haxxaarreeffatu jechuu keen dura? Haxxaarreeffatu. Amma akkasitti hin ta'in maaliif akkas goota? Maaliidhaaf? Maal si godha? Maaliif mucaa maaliif rakkitamma akka isheen baranne maaliif goota? Shakkana gurraa sun. Amma dhaabbadhu na taasisin. Shakkana gurraa. Dhaabadhu na taasisan maa hojii keessi qaaneesse moo? Maal jechuu barbaadde? Yeroo hojjettu kan hin qaanofne amma reef qaanofta? Amma akkasitti himu amma poolaatti si wajjinaa se'e. Kana booda garuu na rakkochuuf waa biraa barbaadde waa biraa. Wantuu kee beekta yoo ta'e wantuu kee fiti. Waan biraa kana keessatti beekta yoo ta'e duraayyuu keessattan si beeka mucayyuu naa rakkiftuun si arge. Kanaaf maaliif rakkifta maal si goota? Waaqa beekta yoo ta'e. Amma qoyin kakatiin kakaa miti amma kakaan barbaadu akkati kakattuun barbaadu kakaa kutoon ta'in akka irraa fagaattuun barbaada wanni immoo akka dhiistuun barbaada rakkinni isaas maal akka ta'e maaliif akka ishee rakkiftuun barbaada. Siistarii kiyyaadha waggaa 18 hin guunne isheen rakkisaa jira yeroo isheen mana barumsaa deemte. Sin jaaladhee maal si ta'e jechaa jira. Maaliif akka 18 hin guunne? Barattuudha moo? Wanti kun sirriidha. Osoo rakkisaa ni jira? Eenyudha nama biraa? Maaliif akkas gootaa? Baay'ee baatteetta. Ani dubartii miti nama ijoollee qabu ishee. Sitti himu nama ijoollee qabu nama maatii qabu. Garuu seexana natti ishee ergee yoo ta'e waaqa isaa eeguudha. Ani seexana hin jaaladhu. Akkas gooteerta jechuun namni an nama maatii qabu. Jechuun akkas hin godhin. Akkas gooteetta. An nama maatii qabu. Baay'ee wayii. Gama seeraa too deemne feetu natu gaafatamu feetu boontitti nuftee hundi keenya qabu. Wayli akkati gaafatamu immoo seera wal gaafachuu wayyaan seera maal kan barbaadu ammayyu achi deemuudhaaf natti tola tu achi tola barbaadde deemnu seera bira deemu dhaggeeffadhu obboleessa koo dhaggeeffadhu seera bira deemu akka miidhame natu beeka seera bira deemtanii akka kanatti waan obsaftee baatu mitiin dubbii malee galtee dubbii malee akka kana miti waaqa baatiin atuftee jecha waa isaa waaqa baatuun isin arge ija kootiin si argime fitaa deeman ija kootiin si arge annama maatii qabu sin jemti boontuma kan jedhamtu iyyuu bareedoolu masaalama hojii goba dhaggeeffadhu amma eessa soolii ishirraa naa fagaadhu isa kanan barbaadan ishii kamiime yoon beekee ishumarraa naa fagaadhu barumsa ishee barattu bakkaadha isa kanan barattuudha dhimma qabamu wanni silayyuu barumsa barattu isa barattuudha dhimma qabamu wanni silayyuu isan jedhe kwaan irraa naa fagaadhu anamma isa dhiise isa kanas hin barbaadu irraa akka naa fagaattu bichi hin barbaada isa kan irraa naa fagaadhu isa sana isa balleessiteef immoo dhiifama naa gaafadhu kan qalbii ishiitti akka isheen deebitu fidee tana dhufaati dhiifama naa gaafadhu bakka dhiifama gaafadhuuni irraa naa fagaadhu kan mucaa boontuun jirti mini jirte ishuma fidii yoo boontuun mucaa kana nan beekatte yoo baay'ee miidhamtee malee ishii baay'ee miidhamtee jira dhugaan siin kanaafuu dhiifama naa gaafadhu garuu jechuudha kun haala dubatta fadha yoo ta'e dhuguma taanaan dubartoota mana amma yeroo ammaatti sana keessattuu dubartoota barattuu kana daa'ima yoo ta'e waan akka kanaa yaaduun sirriis miti seeranillee nama gaafachiisan jechuun nam tokko egaa inni fi yaadeeroo inni ergamoo dhufeeroo ta'e beeku malee jechaadha. Okay. Ati wangeela keessa. Amma waan biraa dhiisite jechuudha. Waan biraa dhiisite dhiifama nan gaafadha jettee miti? Dhiifama naa gaafadhu. Barumsa shittaa deebitu isa kana. Fidish. Boleessa kam jirtu? Nagaa
nagaadhaadha. Nagaa fadhu kan hin beektu. Akkasi hin beektu. Hin beektu moo? Maa? Sistarii kun beektu? Seenaa jedhamti. Haasi biraayyuu. Barattuudha. Ani immoo hojjetaadha. Asuma. Hojjetaa. Oduun komaasii godha kan hojjetaadha. Ani amma gaaffii gaafachuu barbaadee tanan ture. Sistarii kiyya rakkisaa jirtaan. Sistarii kiyya seenaa jedhamti maqaan ishii. Maal ishee rakkisaa jirti? Mana barumsaa barachaa jirti. Mana barumsaa sanarraa maaliif rakkistaa siin jechuu kan jedhu gaaffii gaafachuu barbaadee. Mana barumsaa sana qoy dhaabbadhu naasofsiisiin qoy hin qabin. Wayne dhaabbadhu naasofsiisi. Si gaafachaan jira gaaffiin si gaafachaa. Nan qabin qoy na gaaffiin si gaafachaa. Qoy. Siin galchisan si gaafachaa jira qoy. Qoy san gaaffii. Beenu nan qabin yaani. Qoy si gaafachaa si gaaffii. Gaaffiin si gaafadhaa gaaffii sanaa deebistaa. Maaliif rakkistaa amma rakkistaa? Maal rakkisa? Siistari kiyya barattu. Siistariin koo suni umuriin isheen ganaa waggaa 18 guun. Akka ishiin mana barumsaan dhandhe rakkisaa jiraan. Inni? Eeyyu. Maali kun aadaa duubattafaadha akkamti daa'ima. Kun immoo aadaa duubattafaa ta'e hin beekna. Kanaafuu maaliif akkas gootaadha? Hin beeku ni booko kana. Nan beektu. Maal irratti si qore? Maal irratti hin qoreesti? Egaa Akkoo sin jaalladha jetteen akkas gochaanii jirta. Maali waan ta'eef chinarraa bi. Qoy. Qoy dhaabbadhu amma dhaabbuu nama subsiisi qoy. Beekadhu moo? Isa moo beekadhee hin jirameeti. Rakkinni isaa maaliidhaa? Amma gara lolaatti deemaan jiru ani. Situ gara lolaatti nageessaa jira. Siin lolaan jira. Namni akkanumatti karaarraa fi deena gaafatamu waan akkasii. Si yoon taane maaliif haarta? Hojii keetidha? Amma ammasa miti. Hojii kee yoon taane maaliif haarta? Hojii kee yoon taane maaliif haarta? Hojii kee miti? Hojii koo miti ko. Namiti jettee miti maa haarta? Maaliif na gaafattare? Maaliif haarta? Hojii yoon taane. Natti fakkaate sitti fakkaateeti jedhe. Qoy naan hin qabi Kam jirtu? Waan beektu moo? Nagaadha. Akkamitti? Akkamitti nan beektu? Anallee toon ta'e sistarii kun beektu? Sistarii kun. Silvaana baratti. Maqaan ishee? Maqaa ishiituu hin beektu? Haaraa hin beektu? Akkamitti hin beektu? Haaraa akkamitti hin beektu? Hawwii jedhamti. Hawwii. Bartee yaadatte? Hawweewu? Hawwii kumasaa. Qoy rakkinatu jira. Rakkinni sila jiruuf rakkina sana inni ta'u. Kanaafuu rakkina isaa qoy nan gaafadhe isa faana naa ta'a qoy. Maal rakkina si taa'ee? Qoy. Sookiin hin beeku jedhee miti. Sittani maqaa. Maal taate qoy. Si faana ta'an jiru miti. Isa faana qoy. Hawwii kumasaa qoy. Hin beeku ishee hin beektaas ta'a. Ani hin beeku. Rakkinatu jira waan ta'eef. Waaqa rakkinni hin beeka. Hawwii kumasaa mittifaati jaala. Hin beeku dame hin beeku. Amma hin beeku miti akkanni maali? Abbaan koo qosittani ma. Lolaan nama lolaan barbaadu. Lola barbaadaan jirru nuti. Maal loli? Amma nan gaafadhaa qoy. Waan gaafate qabaataa inni hin beeku yaa. Ana abbaa. Maal gaafate? Maal akkan barbaadu beekta? Ishiin barumsa dhiistee. Maal silkiin geete ishee? Barumsa dhiistee jirti. Barumsa dhiistee hila jirtuufu barumsa amma isatu barumsa na oowwaa jira. Sin jaalladha jedhee na rakkisaa jira. Jechaa jirti amma ishiin. Dhaabbadhu haasofsiis qoy. Naa tokki baaki. Dhaabbadhu qoy. Amashii jaalatti laabdi? Firaanki. Horaa polo. Akkam jirtu? Nagaadha. Akkama. Naguma. Nambarre. Maal? Namarraan fattamaadha. Jechuun? Eessattan si argee? Maanan beektamoo sirma? Sirma nan barre ma? Raanfaddeera. Na yaadadha mee sirrii? Jechuun maali? Sistarii kun beektu? Sistariin keenya jedhamti. Sistariin koo Boontuu jedhamti. Boontuu? Barattuudha.
nama eessaati? Asuma gara Buraayyuu. Gara Buraayyuu. Jechuun maal sitti fakkaate? Yaadanne am? Yaadanne. Akkamitti yaadanne? Boontuu jedhamti. Boontuu jedhamti barattuudha beektaa? Siifan ibsaanu jechuudha. Achiin barattuudha isheen sin jaalladha jettee baay'ee rakkisaa turteeniishu. Mana barumsaa barattuudha. Garuu maaliidhaaf akkana gootaa? Akkana gootaa? Akka itti hin beeknu. Akkamitti hin beeku? Mucaa tokkodha ganaa reefu barachaa jirti deebisite moo sin jaalladhu jette miti? Anamee qoy asin jira moo eessatti na beektan aanati? Eessattin si beeka asittan si beeka kaayee? Asii keessa ammaman jira. Buraayyuuttan si beeka ka? Ammaman jiraan as keessa qoy. Amma akka jirtu anan beeku mucayyoo erga waggaa meeqa akkas rakkisaa jirta mucayyoon barumsa barachaa jirti waan ta'eef siin jechaa jira. Yoomani ani fakkaattii koo fakkaattii kee miti sumaadha. Dhugaa waaqii. Amma waa'ee isaa kun ta'eeni maaliif rakkifta maal si goote mucayyoon? Hin beekuun argines hin beeku seen waan akkasii hin goone. Siifa galulaa hin goone waan akkasii. Goote siime siit akkasina gochaa jira yeroo hundumaa sin ilaala obsaaniin si bira darbaa jira maaliif akkas goote? Akkasan sitti fakkaadhe miti. Maal jechuudha? Hin goone anoo hin gaafanne si. Oyyoo. Hin goone maal jettaa kanuma? Maal jedha beektaa? Reefuu sadi'uu reefuu sadaffaa biyyaan akkasii jiraadha. Zim jedhee karaa irratti na argitu. Mucaan koo obboleettii koo boontuu nama jedhamtu beektaa jedha. Hin beeku ani immoo. Nama immoo maadha? Itti dudubbattaa akka wanni itti gaafattaa jechuu barbaade. Eraa sitta nama iftuu uummataan sitti wantum tururruu kan hin jiru. Labeettaa jedhu. Qoy. Wantum tururruu kan hin jiru. Inni sistariin kiyya gana waggaa 18 illee hin guunne beektaa? Karaa darbaa dhoowwaa jira. Kan darbe. Kan gootiin keenya darbe. Dhugaan siin jechaa jira. Duubatti afaa kamitti gootan? Akkasitti karaa barumsaa. Kanaafuu maaliif akkas gootaa dhiisiin siin jechaa jira. Ani naani ambiyyumaan dhufuun koo iyyuun jedhe na beektaa jedheen naanani lakkiis hin beekuun jedhe na attamna irraanfatte na beektaa jedhe an takkaa'us hin beekuun jedhe na boontuun beektu obboleettii koo hin beekuun attam wallaalteedha. Beekuun moo beekta amma oduu biraa maaliif akkas goota? Akka inni jedhu yoo ta'e baay'ee jima kun aadaa duubatti afaadha. Aadaa duubatti. Kunis seenis miidhaa walii gala waan. Maaliif akkas goote ati qoy? Baaqaan beeku noo hin goones hin godhus. Goote malee akkamitti hin goone? Hin goone. Gooteetta. Hin goone. Amma waan akkasii toon ta'in poolis xaabaa deemnee achi taasifnaa. Dhimma yoo deemnes hin dandeenya rakkoon qabu hin beeku hin gee hin goones. Maaliif akkas goota? Daa'ima bara. Daa'ima waggaa 18 hin guune. Hin beeku booni waan akkasinatti na yaasa inni jibade. Maaliif akkas goota? Waan akkasii hin beeku. Atammati. Nama wajjini karaan deemaa jira. Karaa akka deemtu immoo argeera. Daa'ima akkas hin godhanii hin godhiin akkas dhiisi. Boruufus hin fayyadu. Akkas hin godhiin. Ani immoo isa kana immoo wal gaafanna iddoo wal gaafannutti. Kanaafuu har'as akkasittiin waan si dhiisu sitti hin fakkaate. Wal gaafanna iddoo wal gaafannutti shi. Haa ta'u shi rakkoo yoo dhugaan jiraate wal gaafanna. Wal gaafanna dhugaan hin jira dhugaan immoo hin jira. Sirriitti jira malee. Yoo dhugaan jiraate wal gaafanna. Amma kanaafuu amma deemnee wal gaafannaa iddoo wal gaafannutti. Amma lafa naqu iyyuu hin qabu. Lafa naqu hin naqxa giddii dhaqxa. Lafa naqu iyyuu hin qabu. Wantaan akka itti nattaasaa jirtuuf iyyuu immoo ragaa qabatamaadhaan kottu meeshi bakka. Jaalattee toon ta'in giddiidhaan fuudhee geessaa. Giddii waan na fuute geessatu. Amma hin deemna. Yeroon deemu iyyuu hin qabu. Yeroon deemu qabu. Amma nan iyya kan. Hiyyi bakka. Yoo inni immoo poolisii waama. Waan rakkoon tokko hin jiru. Waan akkasii jira. Ani. Kottaa naa qaba. Hin danda'amu. Waan akkasii. Hin danda'amu bakka. Hin danda'amu. Kanaafuu bakka sin gadhiisa. Maal goota bakka ammani. Namni kun dhaggeeffatu. Waan taasisaa jirtu hin beeku ragaa naafa ta'anii. Waa isaa toon ta'ini. Dhugaa waaqayyo ragaa naafa ta'anii. Waan taasisaa jirtu naaf haaraadha. Wanta taasisaa jirtu naaf haaraadha. Ragaa qabatamaadhaan natti kottu. Kana ragaa qabatamaa qabadhee tanan jira. Ragaa qabatamaadhaan. Yeroo akkas gootu immoo suuras kaaseera maalis godhe hunduma isaati. Waan ati suura kaasaan jira jetteefis na ragaan naafa. Suura kaaseera achitti suura naashiin akkasitti rakkiftuun siin jechaa jira.
Bakka wanti barbaadde fidi yaani. Walii galuu dandeenye? Abbaa koo dhiisi bakka singalchisi. Singalchuun maal yoo ta'e waajjira poolisiitti sin waan singalchine keessa Mina arwali ne waaqayyo. singalchisi. Mina arwali waaqayyo. Annama karaa deemaa jiru. Annama seera qabeessa. Akka itti karaa ni dhaabee. Hilaa dhugaa waaqayyo na fakkaatee tiiree. Nama isa miti kan poolisiitti sin waama naannoo jeeqaarti nama bakka yoo sin taane dhiifama. Yoo sin taane dhiifama natti fayyada. Anan taane kanaarree dhuguma kaa. Ashi bakka dhiifama. Natti fakkaatee. Fakkaate miti. Siin se'e namichichi si fakkaata. Kanaaf. akkasii galee dhiifama walii godha. Firaanki dha mafi. Firaanki. Waraabummaa ta'e. Awwaasanii koo waraabbiin koo waan gaarii.